السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو بقى جراتا نسياتك ايسيني فادام يرو هندا علمي نما يو دلغته يو جباته hojjete jijjiiramuu danda'a. Fakkeenyaaf namoota hedduu ilaaluu dandeessan yeroo umrii isaanii yookaan umrii dargaggummaa isaanii keessatti kaartoona keessa gara duraa duuba guuttatanii karaarra olii gad deeman. Hiriyaan isaanii tokko, hiriyaan nama kanaa tokko taa'ee soogidda faa gurgura yookaan barbaree faa gurgura yookaan midhaan faa bitee gurgura. Waa hedduu godha. Sa'aatii san keessatti isaan qulqullina isaanii eeggatan, kaartoona isaanii keessa guuttatan jara kana hanjamaatti godhan jechuu yeroo san. Itti qoosan, qishinaatti godhan. Laakiin jarri soogidda gurguraa ture kun turtii yeroo muraasaa booda ni jijjiirama. Manjadda wajada. Namni jabaatee hojjetee ni harkata waan ta'eef ni jijjiiraman. San booda isaanis turtii hanga takka turanii yookaan bultii keessa seenuu dhufaa yookaan haala biraa tokko dhufaa faashinni kaartoonaa sanis ni dabara. Faashinni kaartoonaa gaafa dabare ammoo kaartoonni kaartoonuma qarshii ta'uu hin danda'u. Boodarra gaafa warri duraan soogidda gurgurru warri isaan hanjamaatti godhan warri isaan qishinaatti godhan kun jijjiiramee bakka takkarra gahu sadarkaa takkarra gaafa gahu liqii gaafatanii jechuudha jara kana. Jara kam jara dheengadda soogidda ati nama yaa namichi soogidda gurguru jecha arrabsaa turan kana ara dhaqatee liqii gaafattaa jechuudha. Kam taatare jireenya. So yeroo kana namni kun sittis nama kana tahaa yookaan irraa dhabda tahaa jechuudha. San booda carraan jireenya keetii fatanaa keessa seenaa jechuudha yookaan qormaata keessa seentaa jechuudha. Saniifuu osoo jireenya kee keessatti osoo qormaata keessa hin seenin duratti namoota dalagaa isaan irratti jajjabaatan haa xiqqaattuu haa guddattu isaanitti qishnaa godhuu dhiisiiti ta'ee beekii dalagadhu jechuudha. Carraaqqadhu adeeroo.